Baay'een keenya namichi kun yookiin dubartiin kun abbaa miiliyoonatii wayitaa jedhamu dhaga'uun keenya wanta mirkanaa'edha. Garuu sareen kun yookiin lukkuun kun abbaa miiliyoonatii jennee wayita dhageenyu wanti kun dhugaadha moo gurra kooti jechuun keessan kan hin hafnedha. Dhugumaa dhalli namaa jaalalli addaa bineeldotaa fi keessumaa sareef qabu arguun wanta haaraa miti. Keessumaa namoonni adii yookiin faranjoonni immoo daangaa hin qabani. Bineeldotaa fi jaalalli qabanii yeroo tokko tokko namoota hedduu ni naasisa, ni ajabsiisas. Amantanis dhiistanis gurraa fi buchii doolaara miiliyoonatti lakkaa'amu maqaa isaaniitiin baankii kan kaa'ameef jireenya baay'ee keenyaan olii qananiin kan jiraatan akkasumas qabeenya dhalaan argatan lukkuuwwan jiru jennee yoo isinitti himne. Akkam jirtu maatii chaanala keenya. Seenessa keenya har'aatiin bineeldota abbaa qabeenyaa addunyaa kana 10 ajaa'ibaa ta'an isin daawwachiifna. Ajaa'ibadha jechaa hanga xumura seenessa keenyaatti akka nu waliin turtan affeerraan keenya kabajaan isin haa ga'u. Addunyaan keenya bifa hedduun kan madaallii hin qabnu kan nu jechisiistu nuti biddeena guyyaa guyyaa keenyaa argachuu fi akkasumas akkuma taanee uffata keenya waggaatti bitachuuf ni dafqina, irriba dhabna. Addunyaan kan immoo bineeldota kan fidhan akka nyaataniif hojjetan kan ramadameef yoo jedhan immoo ispaa keessatti qaama isaanii kan laaffifatan mana nuyi kuma meeqaan bituu osoo hin taane kireeffachuu hin dandeenye keessa jiraatan jiru yoo isiniin jennu kan amanamu ta'uu baatus kurnaffaarraa wayita eegallu saree Jarman Shepherd Gunter sadaffaa jedhamu arganna. BBC'n hojii dhabee akka gabaasetti taanaan sareen kun maqaa isaatiin doolaara miiliyoonaan lakkaa'amu baankii qaba. Akka gabaasa kanaatti yoo ta'e Gunter sadaffaan qabeenya doolaara miiliyoona 65 qaba. Abbaan saree carraa qabeessa kanaa qondaala Jarman duraanii Korlaata Lichisen Stein yoo ta'an isaan bara faranjoota 1992tti lubbuun isaanii wayita darbu qabeenya isaanii guutuu saree kanaa fi dhaalanii ture. Gunter ammaa fi lubbuun jiraachuu baatus hanga dachee kanarratti turetti qabeenya dhaalee kanaan bashannanee jiraateera. Saree kana namoonni akka kunuunsanii fi ramadaman inumaayyuu maallaqa kana biizinasii irratti dhangalaasuun miiliyoona 65 kan ture gara miiliyoona 300 fi miiliyoona 80tti guddisuu danda'anii ture. Gatii maalii qabaree? Foona hafeerraa ce'ee nyaata baay'ee mi'aa filatee soorataa turus duuti hundumaa fi diinaa mitiree kunoo boqateera. Wanta gaarii haa jennuuti bulchaan isaa arfaffaan bashannanee ittiin jiraateera. Sareen Jarman Gunter arfaffaan Jarmanii daangaa ce'ee viillaawwan qananii Xaaliyaanii fi Bahaamaas keessas qaba. Nama ta'anii saroonni biyya keenyaa daandiirra akkasumas mana qorqorroo taakkuu tokko keessa jiraatan kana osoo dhaga'anii maal jedhu laata? Gunter arfaffaan kun nan gahu jedhee araddaa abbootii qabeenyaa Miyaamii keessatti mana jireenyaa viillaa abbaa ciise 8 guddaa baasuu bitateera. Viillaan kun sirbituu pooppii beekamtuu Maadoonaa irraa kan bitame yoo ta'u, bulchiin arfaffaan kun doolaara miiliyoona 7.5 akka kaffalee beekameera. Sirbituun beekamtuu kun siree guddaa irra ciisaa turte kanarra yoo fedhe daangaan natti hin tolle yoo jedhe immoo rogaan gaggaragalaa bashannanee irra ciiseera. Yeroo ammaatti qabeenya doolaara miiliyoona 400 akka qabu kan himamuu fi sareen kun iddoodhaa iddootti wayita socho'u immoo konkolaataa liimoozinii bareeduu fi kabajaan guutame ni fayyadama. Iddoo bishaan itti daakuu guddaas kan dhuunfaa isaati. Ajaa'ibadha jennee amma immoo sagalaffaatti yoo ceenu adurree abbaa qabeenyaa arganna. Adurreen kun haala jireenyaa garadoo keessas bashannanaas keessa darbeera. Ragaaleen akka mul'isanitti taanaan wantoonni haalawwan akkasii osoo hin jijjiiramin duratti adurreen Toomaasoo jedhamu kun daandii irra jiraachaa hafteewwan argate funaannachaa kan bulu ture. Haa ta'u malee guyyaan isaa carraa qabeessaa taate tokko bakka mijataa hin yaannetti hammatee geessira. Guyyaa seena qabeettii kanatti akkuma baree waan argate funaannachuu fi daandiiwwan xaalan irra asii fi achi osoo deemuu ijaa fi qalbii abbaa qabeenyaa Maariyaa Asuntaa keessa ni seena. Mucaas ta'e fira akkasumas aantee biraa kan hin qabne dubartiin kun Toomaasoo gara mana isheetti geessitee akka mucaatti ni kunuunsiti. Jaartiin abbaa miiliyoonaraa kun wayita lubbuun jirtutti qananiin kunuunsitee jiraachisaa turte. Du'aan addunyaa kanarraa yoo boqottu qabeenyaa fi meeshaalee qabdu hunda dhaalteefi. Warreeyyiin Toomaasoonis
doolaara miiliyoona 13 dhaalaan argateen adurree abbaa miiliyoonaa addunyaa kanaa ta'uu danda'eera. Somba yeroo meeqaan aannanis ji'aan osoo arganne kan jiran adurreewwan keenya garuu ajaa'iba kana hin dhageenye. Kan nama dhibu adurree biyya keenyaa dhiisaatii namni kamiyyuu fedhii isaa bu'uuraa isaa guuttachuu fi tabbaa itti ta'ee adurreen kun garuu mana akkamii qabasiitan. Galata jaartii daandii irraa kaaftee faataawutiin magaalota gurguddoo xaalaanii miilaanii hanga Kaalaabriyaatti manneen jireenyaa viillaa qanii ni qaba. Wanti dinqisiisu garuu akkaataa seera xaalaaniin bineeldonni kallattiin qabeenya dhaaluuf yookiin bulchuu hin danda'ani. Kanaafuu Toomaasoon akkamitti manneen viillaa kunneen hunda dhaaluu danda'e? Akkamitti adurree abbaa qabeenyaa ta'uu danda'e? Kan jedhanii fi inni fayyadamaa qabeenyaa kanaa ta'eeti malee dhaalaan ta'ee galmaa'uu waan hin dandeenyeef narsii dhaaltuu kan turte dubarri Istifaaniyaa jedhamtu dhaaltuu qabeenya kanaa taate. Qabeenya kana garuu Isteefaanoo osoo hin taane Toomaasotu bashannanee ittiin jiraatan. Aanaa Orchoonaa fi Giyaasintoo Konzoonaa kan jedhaman ogeessonni seeraa dhaaltuu asuntaa amaanaa lafaa fi waaqatti isinitti kenneera akkuma jedhamanittiin adeemsa kana raawwachiisaniiru. Adurree kana jaalala akkan kennuu fi kunuunsuu fi amaanaa fuudheera kan jettu narsiin kunis amaanaa kiyya sirrittiin bahaa jira. Toomaasoonis namoota hedduu fi abjuutee jiraachisaan jira jechuun dubbatteetti. Toomaasoof Waayiteroob nuuf immoo tiifuu hafee gaabbaa mee gara seenaa biraatti haa dabarru. Tarree keenyaan 8ffaratti kan argamtu saree manaa Tirabil jedhamtu yoo taatu bochiin kun qabeenyi ishee waliigalaa dhaalaan argatte doolaara miiliyoona 12 ni gaas jedhameera. Abbaan saree xiqqishuu fi bareedduu kanaa lammii Ameerikaa Liyoonaa Helmislee yoo taatu jaartiin kun hoteelota dabalatee dhaabbilee biizinasii hedduu kan dhuunfattee ta'uu seenaan ishee ni hima. Sareen Tirabil jedhamtu kun amma waggaa 8ffaa irratti guddistuun ishee Helmislee du'aan addunyaa kana wayitaa nagaatti jettu oduun ifaa taasifamees namoota hedduu ajaa'ibsiiseera. Helmislee naannoo isheetti namoota dhiyoo hedduu kan qabdu waan tureef oduun du'a ishee wayita dhaga'amu dhimmi itti aanu qoqqoodinsa qabeenya dhaalaa kanaa ture. Dhimmicha kana ogeessa seeraa ishee waliin wayita dubbatan oduun dhaga'ame garuu qabeenya abbaa qabeenya kanaa keessaa doolaara miiliyoona 12 saree kanaa fi akka eeyyamame mirkaneessuu danda'aniiru. Sareen Tirabilis maallaqa kanaan waggaa 4 fi jireenya qananii jiraachaa dhumarratti bara 2012tti du'aa fi harka kennatteetti. Jireenya daandii irraa hanga qananiitti waan jiraatteef nanga abbaa wanti na hafee jira jettus hin jiru. Tirabil wayita duutettis sirni awwaalchaa akka qondaalaa fi abbaa qabeenyaa guddaatti ture jedhama. Kan namaa olattis namoonni hedduun sirna awwaalchaa ishee irratti hirmaataniiru jedhama. Ammas dinqisiifachuu keenya itti fufnuuti saree abbaa qabeenyaa biroo Toobii Raayimsii daawwadha. Eelaa Windoo kan jedhamtuu fi bara 1931tti abbaan saree kanaa lubbuun ishee kan darbeetu ture. Biizinasii riil isteetii Manaataan keessatti hirmaannaa guddaa taasisaa kan turte dubartiin kun jireenya ishee guutuun maatii kan hin qabaannee fi ijoollees akka hin horanne seenaan ishee ni mirkaneessa. Eelaan lubbuun wayita turtetti kamiinuu caalaa saree kanaa fi waan hundumaa kan taateef yoo ta'u akkuma isheetti mana cisichaa fi siree minjaalli nyaataa qophaa'ee fi qananiin jiraachifteetti. Dhumarratti ishee wayita boqottu immoo doolaara miiliyoona 30 fi qabeenya ishee hunda dhaalteetti. Mee ajaa'ibadha jedha biyyootii guddachaa jiranitti hojii argachuun hojii argatanittis maatii bulchuun qormaata guddaa mitire. Addunyaa biraatti immoo saree fi adurreen akkasitti abbaan miiliyoonaa ta'uun ajaa'ibsiisaniiru. Amma immoo dinqisiifachuu dhiifne gaabbiidhaan itti fufnee tarree abbaa qabeenyaa bineeldotaa keessaa kan argamtu jaldeessa Maayikil Jaaksan arganna. Addunyaa maratti sirbitoota baay'ee jaalataman keessaa tokkoffaa kan ture Maayikil yeroo hunda isaa waliin jaldeessa kan hin dhabamnetu ture. Maayikil Ameerikaa ka'ee gara Jaapaanitti wayita qaxxaamuru jaldeessi kun isa biraa hin dhabamtu. Hoteela qananii abbaa cisichaa lama qabatee keessattis waliin bulteetti. Biyya Ameerikaattis isa waliin viillaa qananii keessa jiraatti. Mana fincaanii dhuunfaa isaas ni fayyadamti. Maayikil addunyaa kanarraa wayita boqotu immoo jaldeessi kun jireenya qananii irraa gara gadaduutti akka hin buuneef doolaara miiliyoona 2 akka dhaaltuu fi hafuura isaa dhumaatti adaraa jedheera.
Haa ta'u malee ragaaleen tokko tokko jaldeessi kun kan dhaalameef keessaa sumni tokko akka hin arganne ni himama. Ijoollee Maayikil Jaaksan jedhamanii amanaman keessaa namoota 3 keessaa inni tokko kanaan walii galuu dhabuu isaatiin jaldeessi kun gara kunuunsa bineeldotaatti akka galtu taasifamuu fi doolaarri miiliyoona 2 kunis akka hin kennamneef ni ibsama. Amma itti fufnee seenaa sareewwanii waliin doolaara miiliyoona 3 dhaalan isiniif haa qonnu. Konchiitaa, Luusiyaa fi Eepiriil sareewwan jedhaman kunneen guddisaan isaanii Eeris Giripooser jedhamtu lubbuun wayita jirtutti qananiin jiraachifteetti. Dubartiin kun addunyaa kanarraa wayita boqotteetti sareewwan ishee babbareedoo kunneenii fi tokkoon isaanii fi doolaara miiliyoona 1 walumaa galatti miiliyoona 3 yeroo isaanii hafetti akka fedhanitti bashannanii fi itti tolee akka jiraatanii fi du'a guddistuu isaanii boodas hiyyummaan akka isaan hin daawwannee fi dhaalteettiif. Dabalataanis sareewwan kunneen gadi bahanii bashannanuuf kan fedhan akka nyaataniif yeroo kanatti akka ittiin fayyadamanii fi daayimandii bittee kennan badhaastee fi arjoomtee duuteetti. Dhaabbataan akka keessa jiraataniif immoo Miyaamiitti mana jireenyaa gatii guddaa qabu viillaa doolaara miiliyoona 8 baasuu dhaalteettiif. Gil Poozner lubbuun wayita turtetti tokkoon isaanii fi nama isaan kunuunsu kan fedhan nyaanni ni hojjetamaaf. Torbanitti guyyaa tokkos ispaasinanii akka bashannaniif ni bahu. Sareewwan kunneen wal qabatee booda ragaaleen bahan akka mul'isanitti abbaan miiliyoonaa kun mucaa dhiira tokko kan qabdu yoo taatu wanta ajaa'ibaanis sareewwan ishee kunneen dhaala mucaa ishee caalu argataniiru. Mucaan ishees haati koo kana kan goote ana jibbitee osoo hin taane kunuunsitoonni ishee dhugaatii macheessanii qabeenya hunda kana saree isheetiif akka dhaaltu akkasumas isaan kunuunsota saree fakkaatanii qabeenya kana ofumaa nyaachuu fi mijeeffatanii jechuun komii qabu himeera. Kan ta'e garuu sareewwan 3 kunneen mana viillaa qadanii Miyaamiitti argamu keessa maallaqa kanaan yeroo isaanii hafetti bashannanaa jiru. Saree Saamantaa abbaa qabeenyaa guddaa waliin wal barame. Seenaan kun bara 1996tti kan uumame yoo ta'u sareen kun guddisaan isaanii Sidnii Oltman mana jireenyaa doolaara miiliyoona 6 fi doolaara 30,000 fi 50,000 dhaalteettiif. Yeroo sanatti maanguddoo waggaa 60 kan turte abbaan miiliyoonaa kun saree Deenaa jedhamtu qananiin jiraachisaa turee fi dubartii kunuunsituu fi waggaatti doolaara 60,000 kaffalamaaf ture. Namichi kun wayita boqotutti qabeenya hunduma isaa sareen isaa kun akka itti fayyadamtu kan taasise yoo ta'u Saamantaanis du'aaf harka wayita kennattu mannii fi qabeenyi isaa gurguramee dhaabbilee bineeldota kunuunsanii fi akka kennamu taasisaniiru abbaan miiliyoonaa kun. Mee amma immoo saree fi adurree dhiifnee ayyaana waggaatti nyaata filatamtuu kan taatee fi lafee ishee caccabsinee kan xuuxnu lukkuu yookiin andaanqoo arganna. Lukkuun kun akka biyya keenyaa gaaroo keessa kosii keessa waan nyaattu kan funaannattu osoo hin taane abbaa qabeenyaa miiliyoonaa taatee nu caaltee qananiin jiraachaa jirti. Osuma jennu lukkuun kun abbootii miiliyoonaa addunyaa keessaa tokko jedhamtee tarree 10 keessatti lukkuu jalqabaa hammatamtedha. Lukkuun giiguu jedhamtu kun abbaa qabeenyaa lammii Ingiliiz Maayils Bilaakwiliidha. Namni kun bara faranjoota 2001tti wayita boqotu qabeenya isaa harka caalu dhaabbilee tola ooltummaa fi kan arjoomee fi kanaaf immoo doolaara miiliyoona 15 lukkuu baay'ee jallatu kanaaf dhaaleera. Amma dhumarratti dhiyaanneera. Tarree 10 keessaa lammaffaarratti kan teesse immoo adurree akkuma bifa ishee guutuu gurraacha kan taate Bilaakii seenaa ishee dhagahame. Akka gabaasaa galmee ajaa'ibaa addunyaatti tanaan seenaa addunyaa kanaan adurree abbaa qabeenyaa fi kan ishee bira ga'u hin jiru. Warriyyeen guddisaan ishee lammii Ingiliiz Beenrii irraa doolaara miiliyoona 13 dhaalteetti. Beenriin faayawwan gurguruun kan beekamu yoo ta'u bara 1998tti wayita boqotu qabeenya koo hundatti adurreen koo kun itti haa bashannantu jedhee arjoomeeraaf. Waa'ee abbootii miiliyoonaa bineeldotaa ilaalchisuun kan qindeeffanne xumuruun keenyaan irratti seenaa jaldeessa abbaa miiliyoonaa wal beekaa isiniin jenna. Abbaan manaa fi haati manaa lammiilee Indiyaa doolaara 8 bitanii gara mana isaaniitti kan gashan jaldeessi
Chunuumuun jedhamu yeroo ammaatti abbaa miilineeraa ta'eera. Jaldeessi kun erga mana keenyatti seeneen booda manni keenya eebba irratti eebba argateera. Hangi qabeenya keenya baay'ee dabaleera jedhanii abbaa fi haati manaa kun dubbatanii. Sababii kanaanis akka ijoollee isaaniitti kunuunsuuf qabeenya horatan keessaa dhibbiinta isaa gahuu qooduu fi akka murteessan himameera. Kabajamtoota maatii chaanaalii keenyaa har'aaf isiniif qooduuf kan filanne kanumaan xumurame. Hanga xumura sagantaa keenyaatti waan nu waliin turtanii fi galanni keenya guddaadha. Ammas subscribe fi share gochuun hin dagatinaa jecha yeroo gaarii isiniif hawwine.